Nagaaf ayyaanni Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota ijoollee Gooftaa akkasumas immoo fayyadamtoota miidiyaa kanaa akkam jirtu. Ani nagaa guutuun qabaa, nagaa irraa afaan qabaa, isinillee nagaa guutuu akka qabaattan abdiif amantiin qabaa. Warri nagaan kana hin qabne immoo ammayyuu lafa jirtanitti nagaan kun isin haa dhaqqabu. Nagaan kun egaa nagaa biyyi lafaa namaa laatu, nagaa firri namaa laatu, nagaa maallaqni namaa laatu, nagaa beekumsi ogummaan namaa laatu otoo hin taane nagaa Kiristoos namaa laatudha. Ammallee nagaan kun dabalee isiniif haa baay'atu. Egaa ganama kana of ilaaltuu kan nuuf ta'u sagalee Waaqayyoo giddu galeessa godhanneeti. Akkasumas beekumsa waliigalaa giddu galeessa godhanneeti. Mata duree yeroo yookaan time kan jettu sana jechuudha. Walii wajjin ilaalla jechuudha. Yeroon siif maalimi? Yeroon jireenya kee keessatti gatii hagamii akka qabu of madaali, of ilaalaa ooli. Nuti jechuudha dhalli namaa kuni ganama bahee galgala galeeti immoo ganama gaafa adeemu maal keessa akka oolu jireenya isaa madaalaa oolaa. Qaala'insa jireenyaatiin haa ta'u, barnootaanis haa ta'u, dhiibbaa garaagaraa namootaanis haa ta'u, hawaasummaadhaanis haa ta'u, siyaasummaadhaanis haa ta'u irratti gaggeeffamaa oolu malee maal keessa akka oolee maal keessa akka bulu madaalee hin beeku. Waa'ee yeroo jireenya keenya keessatti dhufee hin beeku jechuudha. Akkuma aardii kanaatti jechuun akka biyya keenyaatti qofa otoo hin taane akkuma biyyittii waliigalaatti akkuma addunyaattuu namoonni yeroodhaaf gatii kennanii gatii maalummaa yeroo jireenya isaanii keessatti iddoo guddaa kennanii fi namoota muraasa yookaan akkasumas biyyoota muraasa jechuudha. Irra caalatti yeroon akka biyya keenyaatti baay'ee gatiinsaa gadi bu'aa yookaas immoo gatiinsaa rakasaa jechuudha. Garuu yeroon mi'eessituu jireenya keenyaati. Yeroon mi'eessituu jireenya keenyaati yookaas immoo haasawaa keenya jechuudha. Haasaa keenya kan mi'eessu, jireenya keenya kan mi'eessu, dubbii keenya kan mi'eessu, ogummaa keenya kan mi'eessu, beekumsa keenya kan mi'eessu, dandeettii qabnu caalaa maallaa yeroo nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Ganama baanee galgala gaafa gallu, galgala gallee ganama gaafa kaanu maal keessa akka oollu beekuu yoo baannes yeroodhaan yeroo keessatti jechuudha. Yeroon jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisa jechuudha. Waaqayyo dhala namaaf kennaa kenne keessaa kennaa inni gurguddaan dhalli namaa kennuu namaa hin dandeenye yoo jiraate ilma isaa tokkichaa fi yeroodha jechuudha. Ilmi isaa immoo sana booda ayyaana araara sana booda inni itti fufuu danda'a jechuudha. Inni isa sirrifanniisa. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa fi yeroo dhala namaaf kenne jechuudha. Yeroon kennaa Waaqayyo ilmaan namaatiif kennaa qaalii firri namaa kennuu hin dandeenye, eenyuyyuu namaa kennuu hin dandeenye Waaqayyo ilmaan namaatiif kenne jechuudha. Kanaaf mee yeroon jireenya kee keessatti maal hagamii gatii hagamii qaba? Yeroo keetiif aarsaa hagamii kaffaltee gatii hagamii kaffaltee jireenya kee keessatti miizan goote miti? Of ilaalteetta? Yeroo keetti fayyadamteetta? Kanaaf yeroon kennaa yookaan badhaasa Waaqayyoo dhala namaaf kennedha. Jireenyi dhala namaas yeroodhaan yeroo keessatti hoogganamaa oola jechuudha. Ganama biiftuun baatee galgala gaafa lixxu, galgala lixxee ganama gaafa baatu waa tokko nutti hin fakkaatu, siruma waan nutti hin fakkaatu. Garuu umuriin keenya beekumsi keenya isuma keessatti lakkaa'amaa deemti jechuudha. Kanaaf amma namoonni kallattii garaagaraatti deemtanii yaadota garaagaraatiif adeemsa garaagaraatiif gaafa deemtanii namoota iddoo hin taane tokko tokkotti arguu dandeessu jechuudha. Maaliif ebelu maal goota siiti iddoon kun si madaalu maal gochaa dhufte gaafate jettuuni maal godha reebannaate baak yeroo gubuudhaaf argitan ilaala dadhabbina sammuu keenyaa. Nuti yeroo gubuudhaaf dhalanne otoo hin taane yeroodhaan yeroo keessatti gubachuudha jechuudha yeroon kaayyoo keenya. Yeroodhaaf hagam kennaa jirtaati. Yeroo keetti fayyadamteetta. Namoonni baay'ee yeroo isaa iddoo hin taanetti qisaasessee wayi carraaqoota akkasina godheedha. Maatii koota akkasina godheedha. Obboleessoo, obboleettii yeroon warqeedhaa jedhu warri adii. Ani immoo warqeedhaa gararraatti ilaala. Warqee suuqii irraa bitattuu dandeessa. Hojjettee maallaqa horii gaafa argattu deemtee
suuqirraa bitachuu dandeessa, gabaarraa bitachuu dandeessa jechuudha warqee. Yeroo garuu suuqii kamitti haga ammaatti addunyaa kanarratti suuqii kamitti gabaa kamitti gurguramee beeka kan jedhamu tokko illee hin jiru jechuudha. Obboleessa koo kanaaf yeroo keetti haalaan fayyadamii, obboleettii koo atis haalaan yeroo keetti fayyadamii. Akka kootti yeroon lubbuudhaan jedhani. Lubbuu gararraadha jechuudha. Maaliif lubbuun fedha waaqayyoo yoo taate duutee deebi'uu jiraachuu dandeessi garuu haga ammaatti fakkeenya Alaazaar fa'aatiin fudhachuu dandeessu. Garuu seenaa keessatti haga ammaatti yeroon duubatti deebi'eera kan jedhamu hin jiru. Obboleessa koo obboleettii koo yeroo keetti haalaan fayyadamii, yoo fedha waaqayyoo ta'e itti fufuu dandeenya. Gooftaan koo isin eebbisu, yoo isinitti tole share godhaa.